Hojiin sagalee laaka'uu fi eeda'uu xumuramuun bu'aan naannolee filannoo hundaa manxaffame. Hojiin sagalee laaka'uu fi eeda'uu filannoo waliigala torbaffaa xumuramuun naannolee filannoo hundatti bu'aan sagalee manxaffameera jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa. Naannolee filannoo 120 irratti komiiwwan adeemsaa kenniinsa sagaleetiin wal qabatanii dhiyaatan qorachaa jiraachuu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Meelaat Warqa Haayiluun ibsaniiru. Gareen ogeeyyii seeraa walaba ta'anii fi boordichaan hundeeffaman ragaalee komiif dhiyaatan qorachaa akka jiran kaasaniiru. Gareen ogeeyyii seeraa kun qorannoo taasiseen bu'aa irraa gahe boordii filannoo biyyaalessaa boordichi murtoo laata jedhan. Baankiin Hijiraa Kaawunsilii Dargaggoota Musliima Itoophiyaa waliin waliigaltee tarsiimaa mallatteesse. Baankiin Hijiraa Kaawunsilii Dargaggoota Musliima Itoophiyaa waliin dandeettii dargaggoota gama hundaan ijaaruun walitti dhufeenya diinagdee, dhiyeessii faayinaansii akkasumas ce'umsa hojmaata dijitaalaa waliin hojjechuun dandeessisuu irratti waliigaltee hubannoo uumuu mallatteesseera. Waliigalteen kun hojii raawwachiisaa olaanaa Baankii Hijiraa obbo Daawit Qannoo fi pirezidaantii Kaawunsilii Dargaggoota Musliima Itoophiyaa Ustaaz Haayidar Kadir gidduutti mallatteeffameera. Sirna mallattoo kanarratti haasawa kan taasisan walitti qabaan boordii baankii Hijiraa obbo Abdusalaam Kamaal ergaa dabarsanii waliigaltee har'a taasifame kun qindoomina seenaa qabeessa dhaabbilee lamaan gidduutti uumame kan agarsiisudha jedhan. Malees hawaasni musliimaa ijaarsa dhaabbataatiif aarsaa kaffale keessattuu gaheen dargaggoota hijiraan yoomiyyuu kan hin daganne ta'uu ibsaniiru. Waliigalticha irratti sun haasawa kan taasisan pirezidaantiin Kaawunsilii Dargaggoota Musliima Itoophiyaa Ustaaz Haayidar Kadir waliigalteen kun hariiroo dhaabbilee lamaanii qofa osoo hin taane dhiibbaarotaaf musliimonni Itoophiyaa hirmaannaa biyyaalessaa keessaa gama hundaan dhiibamaa turan cabsuu isaa labseedha jedhan. Waliigalteen mallatteeffame kun dargaggoonni gama dinagdeetiin of danda'anii biyya isaaniitiif akka gahan balbala guddina haarawaa kan banu yoo ta'u hojiirra oolmaa waliigaltichaatiifis koreen qindeessituu gamtaa hundaa'uun ibsameera. Magaalaa Shaashamanneetti yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa wixinee qorannoo kenna tajaajila seektoroota mootummaa gara diijitaalessuutti ceesisuuf gargaaruu fi magaalaa ammayyoomsuuf Smart City taasisuuf gargaaru qorattoota yuunivarsiitichaatiin dhiyaatee bakka itti aanaan kantiibaa magaalaa Shaashamannee obbo Awwal Hasan Jibichoo argamanitti bal'ina irratti mari'atame. Qorannicha irratti yaada kan kennan kantiibaan itti aanaa magaalaa Shaashamannee obbo Awwal Hasan Jibichoo qorannoon dhiyaate tajaajila ummataaf kennamu saffisiisuun cinatti sirna diijitaalaa eegalle daraan jabeessuuf murteessaa ta'uu ibsan. Qorannichi dhiyaate sirna mootummaan lafa qabsiisuuf deemaa jiru akka fiixaan bahuuf akka carraatti fayyadamuun magaalaa Shaashamannee magaalaa jireenya hawaasa isheetiif caalmatti mijattu taatee fi sirna diijitaalaa kallattii hundaan hojiitti hiikamuun tajaajila kennamu saffisiisuuf hojjetamuu akka qabu himan. Marii kana irratti seektaraaleen diinagdee qorannoo dhiyaate irratti yaada kennuun wantoonni sirrachuu qabanii fi kanneen qorannoo keessatti caqafaman deeggaruun dhimmoota guddina magaalaa Shaashamannee saffisiisan irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisu yaada isaanii qoodanii jiru.